keenyarraa garaa kee muradhuun siin jedha gamanumaani. Maal gorsaa jirtaa? Waa barsaan moone maalin jedhe beektaa? Kana booda garaa kutadhu abdii kutadhu hin jiru kan maammat taatetti mucaanii sabarii amma sanaa wajjiniin qe'ee soddaa amma soddaadha inni mucaan soddaa waan nu ta'eefi qe'ee soddaa gaafa wajjiniin deemnu immoo kabajumaan teenyee baana malee diqqaa intala ijasii keessan ilaalaa harkan fuudhaa waa hedduu jira gaa xiqqoo siinatti ulfaatu malee. Eenyu ija keessa ilaalaa ture qorataan? Biqiltuudha akka biqiltuu Faxaare. dhiisi bakka amma nuu galeera wannati dhugaa jirtu funyaan isaa maal fakkaata? Inuma dhugaa shaaf godha beektaa. Of jalaa dhabuun jaalladhu bar. Keessattuu yeroon xiqqoo si aarii wayii qabu miirri wayii natti dhagahame jiru fayyinama baasa waan isaan beeku. Dhugaa keetti har'a bifa miira jabaa keessa jirta miira aarii jabaa keessa. Akka hin jedhu qorataani eenyu eessa turteeti? Qorata gaaffiidha. Eessa turtee? Har'amu isti ana sirrii hin jiru moo gaaficha sirrii mitisti? Jechuun maal si gorsaa ture dhanni inni maal si gorsaa ture? Amma koo waan ta'e si gorsaa ture inni eenyu ija keessa ilaalaa ture? Wanni isin si gaafataa jirtu guumaa shawni maal si gorsaa ture ergan ba'ee waan jedhu isa suutumaan itti himee moonita dhageessu waan kana sirriitti waan nu keessaa dhufaa jiru. Moonita. Mana wayitti waamameen deemee beektaa anaaf biqiltuun obbolaadha jedhaa turre miti. Waamamee yeroo deemu soddaan faachitti wal gaanii gumaa faadhaa wal gaanii jiru. Mucaan babbareeddee jirti. Hidhiuma kana na jarjarraan hin kiis godhe dingata maammeen qara laallaa. Akkasiin jedheen. No, isa kan obbolummaati bar. Akkasumaan jedheen. Gaafan akkas jedhu maammeen inni intala fuudhaa jiru nan argine gumaan na argee wama xiqqoo siigaa harka keenyeen dubbatinaa jenne akkasitti awwaalamee irra taa'eera. Ati sila iyyuu obboleettiidha bara. Obboleettiidha garuu maal seete? Heerumsiistee miti? Akka waa eeguufiif yuumizee jedhamee. Qorata. Heerumsiisee. Anamma waan tokko jira moonitko waan baay'ee natti ulfaate keessaa egaa namni gisee obboleettiidha jedha laamma yeroo naaf si gidduu taa'u obboleettiidha jedha. Egaa obboleettiyyoo akkam namatti bareedde waan biraa jajjechuu kun maaltu fideedhame kun obbolummaa keessa jira kunis ilaalcha keessa nuuf agaluudha. Gaafa duraasii dhimma kana bakka nu xumurree jennetti akkuma kana wajjiniin achitti sagantaa geggeessaa jedhanii affeerraa sodaan waliinaan dhannee erga iraanni nuu dhiyaatee raata nyaannee wanti hundinuu xumuramee geggeessa irratti an akka calaa bishaan fudhatanii deeme gurbaanii mushurraan xiqqoo sii mormachi qabe. Hagan nu addeebinutti jarri lamman waa babballeessaniituma nu eeganii boodarra gurbaan guumaa shoonis qorataan mushurraanis argaa keessan isin hin barbaadu fudhaa galaa jennaan anjara achitti dhiiseen galee jedhe galee boromtonuu sana yeroon ka'u qorataanis Maammadis Dr. Biiftuunis egaa miseejii kallattii adda addaatiin ergaa turanii maammeen maal jedhe sitti fakkaate sheekota waggaa 35
ilmi rabbii barsiisaa jirantu jiru ollaa keenyaa jedhe haan jedheen. Isaan bira dhaqeen jedhe waa maallaqa wayii kenneefii jedhe akkati hargaa kan kee namni shamara jedhanu jibbu akka jaartiin keessi jibbituttan du'aa sitti goosisaa naan jedhe. Yerooni ishi jedheetan dhiise gama doktor yookaan haadha manaa hangafa yoonnees nan kijibsiisu nama akkasiiti. Isaanis maal jedhanii gariibota ollaa keenya yeroo dheeraadhaaf du'aayii jajjabaa godhaa turantu jiru. Hixaanatti naqanii isaanis akkasaan guumaa shawooni bultiin adiiksise akka bultiin isaa diigamutti na agarra. Yaara. Boodarraa natti jabaate waan kana amma of sodaachuun jammare gaafa haati manaa kiyyaa gara kushiinaa kanarratti ani immoo beektaa zayitii dafqaa kana baay'een sodaadha beektaa baay'een sodaadha. Dura bu'ee yeroo siin natti akkana gachiifte abaarsi ijoollee kanaa diqqa dhufaa hidhee tan naqee zayitii sana fuudheen ganna qamana keessaa beekta. Maayifi shamarranii gaafa haaranii jedhan yoo bucuusii fuudhatti nu facaasan wanti kun rakkoodha. Akka sanatti hambule gaafa sana moonetti boromtonuu sana ka'ee. Akka turte kaa dheekoo. Jarri gidduutti nu galchanii. Waan himaa gumaa waan himaa qoy. Amma siin koo qofa himtu bara. Amma waraanni addunyaa sadaffaan banamee jira gumaadhaa fi mucayyoo tokko gidduutti. Amma koo qofa himaa bara inni. Dhugaa dubbachuu. Shamarran Oromoo kun keessattuu warri ija gurguddattan kuni akka magaazii onnee keenya murinaa dhiisaa wallaahi dhiisaan murinaati. Dhiirri ija keessan keessaa hin hafu bara keessatti hafa. Amma tokko maammee dhumtii amma obboleettii koo fuudhee fidee guumaatti kennee jireenya baxabbate. Maali gaal? Wanti sinnan goone hin jiru. Wanti sinnan goone ani dhugaa dubbachuu taanaan akka carraa haati manaa kiyyaa yookaan haati Oromootaa waan kanan dhageessin jedhee yaadneen ture. Akka carraa ta'e yeroo ani borontoon ol ka'ee ilaalu atis biqiltuu wajjiniin jirta. Maammeen Dr. Lillii wajjiniin jira. Biiftuu moo Lillii nama akkasuma natti fakkaata. Maal wanti kun jedhee yeroo an dhufee ilaalu wal qayyarree naan jedhe maammeen na waame. Wal qayyarreerraa har'a booda Dr. Kiyyaa biqiltuun isatti deebiteettii naan jedhe. Amma kana diraamaa amma kanaatti ture jechuudha haan quban qabu. Ati waa quban qabu. Kanis dhiifama naa godhaati. Jarri kun jaalaluma isa dhugaa siin qabe moo qorata? Diraamaan irratti dalagaa jirtu natti himee. Wallaahi dhugaa dubbachuuf isa dhugaa amma deemeen deebee gidduudhaanii namicha ollaa kanaa ilaaleen dhufe kan maccaa maan kaayettan sana intala na jalaan ababbale sana walumaa galuu eeggadhu jedhaatti naa himaa. Ani obboleettii keetii miti. Amma bar maccaan ina balleessi jala haqa jirtu sitti ishiitu lafa inni jirutti ana duukaa dhufe anatu harkise waamee dhuftee